maashaallah tabaarakallah dhagaa viidiyoo adda ta'een isinii qabadhee dhufee uffannaa dubartii islaamaa faayaa islaamaa maashaallah inshaallah gaa jilbaaboota gosa garagaraa isinii qabadhee dhufee jira viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota saalihaa MTube jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa akkuma seensa irratti jedhee har'a uffannaan isinii fidee dhufee kan isin argaa jirtan kuni abaayaa miti jilbaabaa yookiin uffata biyya alaatii galee miti uffatuma biyya keessatti ijoollee keenyaan kan hodhamee haala kanaan babbareedee gurguramudha. Egaa namoonni bitachuu barbaadanii ajajachuu dandeessu. Akkasuma namoonni illee gatii uffata biyya keessaa fi uffata biyya alaarraa bittanii galtanuu gatii isaa wal bira qabaatii ilaalaatii. Maaliif uffata ta'ee meeshaa garagaraa biyya arabaatii binnee dhufuu wayyamoo biyya keessaa haala kanaan bitachuu wayya isa jedhu gatii isaas illee wal madaalchistanii wal bira qabdanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Maaliif namoonni baay'een kaargoo biyya alaatii galchuu dhiisaniiru, garuu namoonni tokko ijoolleen tokko ammallee ittuma jirtu jechuudha. Yeroo biyya arabaatii kaargoo galchinu utuu waan sanallee maallaqaan hin binne ta'e haa ta'u achi meeshaas ta'e uffata maallaqaan bitaa, achi kaanii kan kaargoo kiiloodhaan kaffalaa, achi kaanii immoo yeroo Finfinnee dhufee qaraxasaa kaffalaa, achi kaanii immoo Finfinneedha hamma biyya keenya yookiin mana keenya nu gahutti wacii hedduutti kaffaltu jechuudha. Keessatti ala biyya galee ka'ee makiinaan kamiyyuu yookiin namni kamiyyuu fuuchuu as qabee achi qabuuf qodaa sana qodaa biyya alaatii jennaan hin beekamayyuu gaa wanti jedhamu hin jiru. Akka waa wanti sun warqii wahii makiinaan illee gatii isaa ol kaasanii waciinsaa hedduudha jechuudha. Meeshaa tokko biyya alaatii galchuu miti yeroo ammaa kana Finfinneeyyuu Jimmaan fiduun baay'ee tokko ulfaateera jechuudha biyya keenya keessatti. Kanaaf isin immoo yeroo achii birriin maallaqaan bittanii achiin kan kaargoo kaffaltanii achiin immoo Finfinneettis qaraxa kaffaltanii achi ammas amma mana keessaniitti yeroo baastanuu maallaqni isaa birrii meeshaan sun bitameen wal qixxaateera. Wacii hedduutti baastu jechuudha. Kanaaf meeshaa kamiyyuu uffannaa hanga meeshaa mana keessaa biyya keenya keessa wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Maashaallah wanti hin jirre hin jiru. Birriin haa jiraatu malee meeshaa kamiyyuu sadarkaadhaan waan barbaadan akka barbaadanitti argachuu dandeessu. Kanaaf hordoftoota koo namoonni biyya arabaatii galtanuu kaargoo gochuu dhiisaatii yeroodhuma galtanuu kiiloo 45 eeyyamama miti nama tokkoof tikkeettii tokkoof sanuma meeshaa isin barbaachisu daruurii sanumaan otoo galtanii gaariidha. Kaargoo dhiistanii nuyyuu dur baay'ee gowwoomne wallaahi meeshaas ta'e uffata wanti kaargoo goone wanti asitti dhufee nu fayyade hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo achitti tariitii meeshaa uffanni nuyi binne sun nutti bareedee yookiin likkii keenya ta'ee yookiin akkuma ta'e yookiin walirrattis arginee tokko ordarii godhannaan nuyis ordarii godhannee haala sanaan tuullee gaafa gallu waa tokko jechuudha. Amma nu maallaqa ittiin binneef maallaqa ittiin biyya galchine sana itti gaabbine jechuudha. Gaafa biyya galle malee eenyunuu namni uffatas ta'e meeshaa biyya arabaatii fuudhee galee namni itti gammadu hin jiru. Yeroo achi jiru nutti hin beekamu gaafa biyya galle wanti hundinuu wanti inni nuu galu jechuudha. Kanaaf inshaallah anis akka nama tokkootti akka nama biyya arabaa galee biyya keessa argee tokkotti inshaallah yaada koo isinii ibsuu barbaadeetanii dhiifama. Maaliif birrii yoo fudhannee dhufnes waan barbaanne asii bitachuu dandeenya, achi teenyes immoo yoo gallee hin bitannu kan jennu ta'ee maashaallah amma teekinooloojiin babal'ateera. Akka barbaadaniin haala barbaadanii achi teessanii maallaqa keessanii meeshaa kamiyyuu bitachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma jilbaabaawwan kana akkuma argaa jirtan maashaallah baay'ee tokko babbareeda. Carqiinsaas illee sadarkaa hedduu qaba. Namoonni bitachuu barbaadanii bitattanii bakka jirtanitti dhalabachuu barbaadan illee ni danda'ama keessaan na dubbisa. Akkasuma immoo namoonni biyya keessatti ofii safara keessan natti himtaniinnaan isinii safarsiisee bifaan qiyyaariidhaan isinii hodhisiisee lafa kaa'attanii gaafa dhuftanillee itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Maaliif
qodaan biyya keenyaa maaliyyuu shaashii mataatii kaasee siinii bunaatii kaasee guyyaarraa guyyaatti daddabalaa deema malee wanti bakka sanatti hafu hin jiru. Kanaaf egaa haala kanaan namoonni barbaadan illee yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa yookiin keessan dubbisaatii irra deebi'ee suuraadhaanis ta'ee bifa bifaan diizaanii isaan suuraa isaallee isin erguu hin danda'a. Irra deebi'ellee isin agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Kan biraa akkasii amma uffata tokko abaayaa tokko achii meeqaan akka bittanu gammataatii asii immoo meeqa jedhaa gaafadhaatii. Meeshaa kamiyyuu wal bira qabaa malee achii akka keenya durii callumettanii gowwoomtanii waan argitan onlaayinii irraa ordarii walitti hartanii ala dhuftanuu ba'aa isaatiin duuka hin cinqaminaa, maallaqa keessanis ittiin gannaqinaa. Maashaallah biyyi keenya wanti siin dhabdu hin jiru jechuudha. Meeshaa biyya alaarraa hanga meeshaa biyya keessatti oomishamu sadarkaan jira, birriin jiraatu malee. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa uffannaa dubartii islaamaa kanallee namoonni barbaadan jilbaaba gaasa rabbi quraana keessatti dubbatee nurratti dirqama jechuudha. Kanaaf na biraa argachuu dandeessu inshaa